السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجع فيديو إسابرا جدا ساينسي ولا جلا كان كتا سديت فدا جدا بارتي أفرفدا جي سين كبدين جرا بكونا شانجي جدا فيديو خنا نين إراتهم رو بكونا خنا للجالتشاس اسمه خير تدليني دبرسنا نوردو فايش نينجنا نوردو فرانغا شير ولي جوتشو لين دعاتنا دا سبسكرايب جوتشو لايك جوتشو إن دعاتنا نسنجتشا مدوري خنيتي وخنسي نوته مدورين كني كان رانتنا ماجا كلين سيرا مدورين كني كان رانتنا كلين سيرا مالي كلين سيجون air كني جوتشلا air يجون وكين كلين سكون مالي كلين سي مالي فايدة نني كابوه كلين سي مالي فعلمو دندا كنجرلا كلين سيجون wantoota uumamaan argaman keessaa tokko tahee hafuuruma jechuudha oksijiinii gaasota garaagaraa of keessaa qabu jechuudha. Qilleensi jechuun waan uumamaa kan gaasota garaagaraa of keessaa qabu makaa gaasota garaagaraa haa ta'e jechuudha. Kan ija keenyaan arguu hin dandeenye jechuudha. Ija keenyaan laallee kan adda baasuu hin dandeenye kan makaa gaasota garaagaraa ta'e maal jennaanii qilleensa jennaan jechuudha. Faayidaan inni qabu maali? Lubbu qabeeyyiin hundinuu ittiin jiraachuudha. Faayidaan qilleensaa maali tokko lubbu qabeeyyiin hundinuu ittiin jiraachuudha. Akkasuma faayidaan qilleensaa inni biraa maali? Nyaata mataa isaanii ittiin qopheeffachuudha. Akkasuma oksijiiniin qilleensi faayidaan qilleensaa maali yoo jenne haala qilleensaa ho'aa taasisuu diilallaas taasisuu tempereechara naannoollee kan akka inni to'atamu godhu qilleensaa jechuudha. Kanaaf qilleensi faayidaa guddaa qaba. Qilleensi qaama keenyaafillee faayidaa guddaa qaba. Qaama keenya keessa dhiigni akka walii gaggeejjibamuuf haa godhu qilleensa. Namni jiraachuudhaaf qilleensa fayyadama. Faayidaan qilleensaa maali kan jedhu hammanaa miti jechuudha. Faayidaan qilleensaa hedduudha jira jechuudha. Yoo qilleensi jiraanne konkolaataan deemuu hin danda'u. Hafuurri gommaadhaan waraabamu qilleensa waan ta'eef jecha akkana jechuudha. Faayidaan qilleensaa baay'ee murteessaadha. Hedduudhaas. Fakkeenya biqiltoonni nyaata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'an yoo qilleensi hin jiraanne. Sigalee kaarboon daayoksaayiidii fi bishaan irraa nyaata qopheeffatu. Kaarboon daayoksaayidiin hin jiru jechuun nyaanni isaanii qopheeffachuu hin danda'an jiraachuu hin danda'ani jechuudha. So every living things wantoonni lubbu qabeeyyii ta'an hundinuu nyaata qopheeffachuudhaaf use what the airs qilleensatti gargaaramu jechuu asirraa hubannaa jechuudha. Qilleensi maaliin faalamuu danda'a yoo jedhu wantoota xuraa'oo qilleensa faaluu danda'a yoo qilleensa dabalamte qilleensi faalamuu danda'a. Qilleensi qulqulluun tokko wantoonni miidhaa namarra fiduu danda'a yoo itti dabalame. Wantoonni dhukkuba nama fiduu danda'a yoo itti dabalaman qilleensi suni ni faalamaa jechuudha. Kanaaf qilleensi akkasitti faalamuu danda'a. Qilleensi makaa gaasota adda addaati jedha. Akkuma dubbadde qilleensi makaa gaasota adda addaati. Qilleensi qabeenya uumamaa baay'inaan argamuu fi jireenya lubbu qabeeyyiitiif baay'ee barbaachisaa ta'edha jedha. Beekamaadha kun. Qilleensi qabeenya uumamaati. Baay'inaan wanni qilleensa caalu hin jiru. Jireenya wantoota lubbu qabeeyyii ta'an hundaaf bu'uura inni akkanaa jechuudha. Makaa gaasota garaagaraati jedha. Gaasota as keessa jiru sanii ruqoolee qilleensaa waan jiru kana keessatti ilaalla. Ruqoolee qilleensaati jechuun wantoota qilleensa keessatti argaman jechuudha. Qilleensi ruqoolee maalii qaba yoo jenne qilleensi ruqoolee akka oksijiinii ni qaba, kaarboon daayoksaayiidii ni qaba, naayitiroojiinii ni qaba, argoonii ni qaba, huurka bishaanii fi kan kana fakkaatan of keessaa ni qaba. Oksijiinii inni elugaa isii tana akka O2 tana jechuudha. Oksijiinii yaamti. Kaarboon daayoksaayiidii jechuun ammoo CO2 dha kaarboon daayoksaayidiin. Naayitiroojiiniin ammoo N2. Naayitiroojiinii jaama N jechuudha. Argoonii jechuun AR dha. AR. Kanneen maal jechuudha? Gaasota jechuudha. Wantoota ruqoolee qilleensa keessatti argamanidha jechuudha. Ruqoolee qilleensa keessatti argaman jennaan. Inni biraa gaasonni qilleensa keessa jiran hamma garaagaraatiin argamu jira. Hammi isaan hundaatu wal qixa miti. Naayitiroojiinis ta'ee oksijiinis ta'ee kaarboon daayoksaayidiinis hamma garaagaraatiin argamu. Innis gabatee kana keessatti kunuunuu kaa'amee jira. Gaasota gosoota qilleensa keessa jiranii fi hamma isaanii yoo ilaallu fakkeenya naayitiroojiin jira. Naayitiroojiiniin hangi inni ittiin argamu kunoo 78, oksijiiniin 21, argooniin duwwaa tuqaa 9, kaarboon daayoksaayidiin duwwaa tuqaa 4, niyoonii, hiiliyeemii, miiteenii, haayidiroojiinii, kiraaptoonii fi huurki bishaanii walumattuu duwwaa tuqaa 3 jechuudha. Kuni ruqoolee yookiin qabiyyee gaasota qilleensa keessatti argamaniiti jechuudha. Kanaa jenna.
hamma garaagaraatiin qilleensi akka kanatti gaasota kanneen irraa uumame jechuudha. Okay, akka kana qabatan jechuudha. qabiyyee qilleensaa kana keessaa inni parsentii olaanaadhaan argamu eenyu yoo nun jaame gaazii naayitiroojiinii 78 kana. inni itti aanu 20 takka qaba oksijiiniidha. inni itti aanu duwwaa tuqaa 9 qaba argooniidha. inni itti aanu kaarboon daayoksaayiidii duwwaa tuqaa duwwaa 4. kaan niyooniinis gaazota luujii jeni jira. hiiliyeemiin gaazota luujiiti. mitteeniin gaazii mitteenii jaamuun jira. haayidroojiniin lamatti haayidroojiniiti. kirooptooniin gaazota luujiiti. fi huurka bishaanii bishaan gizee danfisuun huurku jechuudha. garbarraa bishaan huurkaadhaan ol ka'u ho'a aduu of keessa kuufatee huurkaa achirraa ol kaasun jechuudha. walumattuu qilleensa yommuu dabalamu parsantiin 100 akka kanatti qilleensa uumanii jiran jechuudha. Khabraa faalama qilleensaati. Qilleensi akkamiif faalama? Faalama qilleensaa jechuun maali? Wantoota jajjaboo dhangala'oo fi gaazota atmosferii keessatti kuufamanii lubbuu argamuudhaan jechuudha. lubbuu qabeeyyii miidhuu danda'antu faalama qilleensaa jedhama. Wantoota jajjaboo akkasuma dhangala'oo gaazota atmosferii qilleensa lafarraa kanaatu atmosferii jedhama. Kana keessatti kuufamanii argamuudhaan lubbuu qabeeyyii miidhuu danda'antu faalama qilleensaa jedhama jechuudha. Faaltonni qilleensaa atmosferiitti gocha namootaatiin gadi lakkifaman muraasni isaanii kanneen akka kaarboon monoksaayidiiti. kaarboon daayoksaayiidii gochoota namootaatiin kan qilleensi akka faalamu godhan. kaarboon daayoksaayiidii, kaarboon monoksaayiidii, saalfar daayoksaayiidii, oksaayidoota naayitiroojiinii, dhukkeewwanii fi sibiilota summaa'oo kunniin gochoowwan namootaatiin makiinaatti namaa oofu jira. warshaadha kunis namaa hojjeta. mana kanaas bakka kushiinaan bakki nyaanni itti qophaa'u kunniin keemikaalli akkanatti qilleensatti ol gallakkifamu kuni kanneen qilleensa faalan kuni gochaawwan eenyuutiin jechuudha. gochaawwan namootaatiin jechuudha. gochaawwan namootaatiin. Kanaaf bakka kanatti gochaawwan namootaatiin qilleensi ni faalamaa jechuudha. Qilleensi gochaawwan namootaatiin faalame sun maal qabaachuu danda'a yoo nun jaame? tokko kaarboon daayoksaayiidii, lama kaarboon monoksaayiidii aara konkolaataa keessaa qabuusan, saalfar daayoksaayiidii gaazii summaa'oo aara konkolaataa keessaa, oksaayidoota naayitiroojiinii akkasuma dhukkeewwan sibiilota summaa'oo keessaa bahan jechuudha. Kunniin wantoota gocha namootaatiin qilleensi akka faalamu godhan jechuudha. Akkasii qabatte. Inni biraa sababoota faalama qilleensaatiif maaltu faalama qilleensaatiif maaltu sababa ta'a yoo jennee tokko gochaawwan namootaatu sababa ta'a jennee jirra. sababoota faalama qilleensaa jechuudha. Sababni faalama qilleensaa maddi isaanii uumama yookiin namtolchee ta'uu danda'a jennee. Faalamni qilleensaa maddi isaanii uumama ta'e kanneen akka dhukkee buubbeedhaan baatamee deemu. Buubbeen dhukkee lafarra jirtu tana walitti haxooytee qilleensatti ol gallakkisti. Qilleensi sun harganamuu hin danda'u dhukkeedhaan faalamee jira. Namaa miti waan ta'eef uumama jennaan akkanaa. Gaazota kaarboon daayoksaayiidii adeemsa gubama soorataatiin qaama lubbu qabeeyyii irraa gadi lakkifaman. Fakkeenyaaf gaazonni kaarboon daayoksaayiidii adeemsa gubama soorataatiin yeroo sooranni qaama keenya kana keessatti garaacha keessatti yeroo sooranni gubatu qaama keenya kana keessatti bakka marrimaan qallaa keessattis ta'ee garaacha keessattis ta'ee gizee nyaanni gizee gubatu yeroonii fi gubatu gaazii kaarboon daayoksaayiidii jedhamu kanaatu uumamee gadi lakkifama jechuudha. Kunis gochaawwan uumamaati. Kabiraa dhoohinsa voolkaanooti. Dhoohinsa voolkaanoo jechuun hoo'i lafa keessatti kuufamee moolekilii lafa keessa jiru gara addaan facaasuudhaan moolekiliin san dhoo'ee ibiddi lafa keessaa yeroo bahu dhoohinsa voolkaanoo jedhama. Yeroo kana egaa moolekiloonni waliin turan fakkeenyaaf kaarboon monoksaayiidii lafa keessa yoo ture fakkeenyaaf kaarboon daayoksaayiidii fa'aa jira. Yeroonii fi hoo'ii baay'atu kaarboon daayoksaayidiin kun kaarbonii fi oksijiinitti adda baha kanatti. Yeroo moolekiloonni akkana turan kun sababa hoo'aati yeroo kan addaan bahu ibiddaaf baha jechuudha. Ibiddi lafa keessaa gara dirra lafaa irratti ol baha. Kuni maal jedhama? Dhoohinsa voolkaanoo jedhama jechuudha. Dhoohinsa voolkaanoo jedhama jechuudha. Sababoonni faalama qilleensaa maddi isaanii gocha dhala namaa ta'an immoo konkolaattota fakkeenyaaf. Kaarboon monoksaayiidii gadi lakkise isaan kun keemikaala xuraawaa kana. Xuraawaa qonnaan wal qabatan keemikaalota farra ilbiisotaa fakkeenyaaf xaa'oo biyyee gabbisuudhaaf itti dabalamu. Kunniin qilleensa faaluu danda'an
jechuudha. Aara industirii keessaa bahu warshaa jechuudha. Industirii keessaa bahu kan warshaa keessaa bahu. Kunis qilleensa faaluu danda'an. Haftee boba'aa. Boba'aa jechuun fakkeenyaaf boba'aan peetirooleemii haa taatu, gaazii uumamaa haa taatu, naaftaalee haa taatu, haftiin isaan kana haftee boba'aa kana keessaa haftiin boba'aa kanaallee qilleensa ni faalaaf. Foolii qaba waan ta'eef. Kanneen kana fakkaatan fakkeenya faltii loonii, cilee kasala jechuudha. Qoraanii fi kan kana fakkaatan wantoota qilleensa sababoota qilleensa faalan jechuudha. Adeemsa boba'aa haftee keessatti gaazonni akka kaarboon daayoksayidii, saalfar daayoksayidii gara atmosferiitti gadi lakkifamuu jira. Fakkeenyaaf saalfar daayoksayidiin atmosferii keessatti moolekilii bishaanii wajjin wal nyaachuun rooba asiidawaa ta'e uuma jira. Saalfar daayoksaayid akkamitti uuma? Saalfar daayoksaayidiin qilleensa keessa ture kuni SO2 saalfar daayoksayid kennu kuni huurka bishaanii qilleensa keessa jiru wajjin wal nyaata. H2O waan jedhamu kana wajjin. Kana wajjin gisee wal nyaatu maaltu uumama? Haayidroojiniin kun ni fudhatama. Haayidroojiniin jechuudha sooriidha. Saalfar daayoksayidii ida'uu H2O. Gaafa isaan kun wal nyaatan maaltu uumama? H2S fudhannee oon tun abbaa takkitiin tun gisee dhuftee asirratti dabalamtu tun jechuudha. Gisee tanarratti dabalamtu meeqa taati? O3 taati jechuudha. SO3. Hydrogen sulfurate. Hydrogen sulfurate. Sulfate. Akkanatti amma keemikaalli kun asiidiidha. Keemikaalli kun asiidii. Qilleensa keessatti asiidii kun uumame. Osuma keemikaalli kun qilleensa keessatti uumamee jiru roobni rooba jechuudha. Roobni keemikaala asiidii kana fuudhee gara lafaa gadi bu'a. Garuu keemikaalli asiidii kun gara lafaa gadi bu'u bokkaan suni makaa asiidii kanaati jechuudha. Bishaan suni ni dangaggaawa makaa asiidii kana of keessaa qaba jechuudha. Yeroo kana fooqilee irratti ni bu'a bishaan kuni. Fooqileen kun akka inni caccabee akka inni dudoo'ee umrii dheeraa akka inni hin turre isa taasisa jechuudha. Ijaarsa ni caccabsaa jechuudha. Siidaawwan garaagaraa kan dalagame akka inni caccabu taasisa jechuudha. Kanaaf maali miidhaan isaa keessaa tokko keemikaalonni qilleensa faalan kuni bokkaa asiidii fa'aa uumuudhaan rakkoo akkanaa ni fida jechuudha. Sababa kana irraa kan ka'e yeroo ammaa maddi anniisaa kanneen akka bubbee fi soolaarii miidhaa hin qabne babal'ifamaa jira jechuudha. Sababa bokkaan asiidii kun fa'aan uumamuu danda'uuf jecha yeroo ammaan tanaa jechuudha maddi anniisaadhaa kan bubbee fi soolaariidha. Kan bubbee qilleensaan jechuudha. Soolaariidhaan ho'a ifa aduutiin kan deemu amma babal'ifamaa jira jechuudha. Siigalee kuni keemikaalota kanneen waan of keessaa hin qabneef kana hambisuudhaaf jechuudha. Kabiraa dhiibbaa faalama qilleensaati. Faalamni qilleensaa dhiibbaa ni qaba. Qilleensi faalame dhiibbaa armaan gadii qabaa jira. Tokko rakkoo sirna hargansuu fi onnee ni fida. Sirna hargansuu keenya kanarratti dhiibbaa fida jechuudha. Faalamni qilleensaa rakkoo fayyaa kanneen akka dhukkuba sirna hargansuu fi onnee ni fidaa jira. Dhukkuba sirna hargansuu fi onnee somba keenya jechuudha. Fakkeenyaaf asmii nuuf fiduu danda'a. Biroonkaayitii jechuun ujummoolee sirna hargansuu jechuudha. Kana miidha jechuudha. Dhukkuba onnee ammas fi kaansarii kan kana fakkaatan sababa faalama qilleensaan uumamuu danda'a jechuudha. Yeroo qilleensa ol fudhannu qilleensi faalamaa yoo ta'e onneen keenya balaa biraatiif saaxilamuu danda'a. Onnee keenya qofa osoo hin taane sombi keenya balaa biraatiif saaxilamuu danda'a jechuudha. Faalama qilleensaa kanaafis kanneen sababa ta'an gaazota summaa'oo kaarboon monoksayidii, saalfar daayoksayidii, haayidroojin saalfaayidii, naayitireetis. Kunniin gaazota summaa'oo dhukkuboota ammaan tana dubbanne kanaaf sababa ta'an jechuudha. Sababa qilleensi faalamuutiin kan dhufu jechuudha. Kabiraa hoo'i addunyaa kanaa dabaluudha. Taateen hoo'insa giloobaalii kan jedhamu. Taate qilleensi atmosferii lafaa kuni akka walii galaatti hoo'insi addunyaa kanaa akka dabalu taasisa inni. Kaarboon daayoksayidii yoo fudhannee kaarboon daayoksayidii fi faaltonni qilleensa marsaa lafaatti atmosferiitti dabalamuun anniisaa biiftuu irraa dhufu xuuxuun hoo'i lafaa akka dabalu taasisaa jira.
kaarboon daayoksaayidiin qilleensa keessa jiru kuni ho'a aduu irraa dhufu kana kakara lafaa gasseene kana ofitti ol tuutu gara qilleensaatti ol deebisu jechuudha. Ganaa qilleensa kana keessatti ho'i aduu irraa dhufe kun qilleensa kana keessa baay'atee hammi ho'aa qilleensa kana atmosfeerii kana keessa gizee ol ka'e ho'iinsi addunyaa kana giloobaalii kan jedhamu kuni akka walii galaa dabalaa jechuudha. Ho'iinsi giloobaalii dabalaan jiraachuun ni jabaata. Roobni ni dhabama, lubbu qabeeyyiin jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Lafti ho'i hammi bishaan lafa jalaallee ni xiqqaata jechuudha. Rakkoo kanaatiif nama saaxila. Rooba asiidawaa naannoo barbadeessu uumuudhamas kan naannoo kana barbadeessu. Gaazonni gadi lakkifaman gaazonni nama miidhan kanneen akka oksaayidoota naayitiroojiinii fi oksaayidoota saalfarii gadi lakkifaman coba bokkaa wajjin wal fudhachuun yookiin bishaanii wajjin wal fudhachuun rooba asiidawaa uumaa jira. Roobni asiidawaa immoo namarrattis ta'ee bineeldotattii fi biqiltoota irratti miidhaa qaba jechuudha. Fakkeenya bakka kanatti egaa oksaayidoota naayitiroojiinii jira kan saalfarii jira. Oksaayidoonni naayitiroojiiniidha. Fakkeenyaaf bishaanii wajjin wal nyaatan H2O plus N sorry